bullee yeroo ammaa kana keessatti toora sooshaal miidiyaa kana wantoota baay'ee garaa nama nyaatuu fi namaanis ta'e waaqayyoonis gaddisiisee fi gara jabummaan namaa akkam akka jabaachatee deemaa jiru argaatii jirra. Egaa obboleettiin tokko akkuma beekamu biyya alaarraa gara biyya keessaa galtee bultii ji'a tokkootiin jaalallee isheetiin wal bartee jaalallee ishee arguudhaaf immoo gara biyya galtee. Tole hordoftoota fi kabajamtoota jaalannee shoo akkam jirtan nagaa keessanii gooftaan inni kallattii hunduma keessatti nu gargaare maqaan isaa kan eebbifamee fi kan galateeffame haa ta'u jecha baga eeggamtanii gargaaramtanii yeroo sa'aatii kana keessanii kuni YouTube jaalannee shoodha. Baga gara mana jaalannee shoo nagaan dhuftan jechuun jaaladha. Warri haaraa gara mana jaalannee shoo dhuftan YouTube kana subscribe gochuudhaan like gochuun viidiyoo keenya eegalaa isiniin jechuun jaaladha. Yeroo hundammoo wanti nuti gadhiisnu akkasiin qaqqabuu fi ol subscribe godhaa isiniin jechuun dhaamsa kooti. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Tole kanumatti aansee egaa warroonni maatii jaalannee shoo taatan immoo yaada keessan komitii jalatti nuuf qoodadha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Egaa toora sooshaal miidiyaa kana keessatti wantoota baay'ee nama ceggaasisanii fi gara jabummaan namaa akkam akka baay'achaatii deemaa jiru argaatii oolla. Egaa torbee kana keessa immoo obboleettiin tokko toora feesbuukidhaan obboleessa tokko wal bartee bultiin isaan itti wal baran ji'a tokko keessatti jechuudha. Turtii ji'a tokko keessatti immoo isa arguudhaaf gara biyyaa kan imalte ta'a. Egaa isa arguudhaaf gara biyyaa yoo imalte immoo obboleessi kun akkuma nama tokko ishee simatee gara mana isaatiitti fudhatee galee jedha. Barreeffama egaa odeeffannoo feesbuuk irraa arginee turre jechuudha miidiyaarraa. Namoonni baay'een illee viidiyoo irratti hojjetanii jiranii. Egaa obboloota koo yeroo baay'ee nuti kaayyoo manaa baanii fi akkasumallee maatii keenya biraatii hojjennee hojjechirree maatii keenya jechirra jenneeti kan nuti baanu. Yaa ta'uyyuu malee gaafa biyyaa baanii ani baay'uma isaa kan na dhibu yeroo karaa boolii kana geenyu kaayyoo manaa baanii sana dhagannee wantoota baay'ee isaatti shamarran keenya yeroo itti kufanidha kan nuti argaa jirru. Keessattuu yeroo ammaa kana gara jabummaan dhiiras ta'ee shamarraniin jalqabamee jiru baay'ee kan garaa namaa gaddisiisuu fi kan waaqayyoos hin jaallannedha jechuudha. Egaa yeroo baay'ee waaqayyo maaliif dachee keenya ilaaluu didee waaqayyo hin jiru waaqayyo maaf akkas godhaa waaqayyo maaf nun argu waaqayyo biyyi keenya maaf akkas taate jenneetu waaqayyoon mootiin dhiphisnaa jechuudha. Dhuguma dubbachuu fi waaqayyo arguu dadhabee osoo hin taane gara jabummaan keenya maal ta'aa jira baay'achaa jira jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana gaa'ela fakkaasee wantoota baay'eedhaan dhaloota baay'ee dogoggorsaa kan jiruu fi namoonni baay'een immoo lubbuu isaanii dhabaa kan jiran argaatii jirra. Akkuma kanaan dura obboleessi tokko haadha manaa isaa ajjeesee ture. Intala baay'ee dargaggeettii taate jechuudha. Intala Oromoo. Ammas immoo egaa obboleessi kun ji'a tokko keessatti kan isaan wal baranii isheenis karaa mana maatii ishee hin deemne karaa isaa deemtee mana itti kireeffateetti fudhatee too galee sana booddee erga mana itti kireeffateetti fudhatee galeetii halkanuma sana ajjeesee mana keessa reenfa ishee kaa'ee waraqaa eenyummaa isaa bakki inni jiraatu akka hin mul'annee fi waraqaan eenyummaa koo na jalaa dhumateera waan ta'eef ittiin na saadasifadha yookiin haareffadha waan ta'eef qophii isin bira jiru naa kennaa jedhee warra mana kiraa gaafatee ba'a. Egaa kana keessatti obboleettii kana ajjeesee balbala itti qollofee duubanitti qollofee uffata itti uwwisee wanta gurguramuutii danda'u maallaqatti jijjiiramuu kan danda'u wantoota baay'eesaa ofii isaatii fudhatee mana sana keessaa ba'a. Turtii torbee tokko booddee manni sana keessatti reenfi hin ajaa'e waan ta'eef naannoon manichaa yeroo ajaa'u maatiin mana sanaa maaltu ta'e maaltu jira jedhanii balbala karaa poolisiitti gabaasa dhiyeessanii poolisoonni dhufanii yeroo ilaalanii namatu du'ee mana keessa jira eenyu akka taate eenyu akka eenyu ishee namni beeku hin jiru. Maatiin sunis hin argine waan ta'eef hin beekanii jechuudha. Kanaaf maal gochuutti ka'anii reenfa karaa hospitaala geessanii ilaalchisuutti ka'anii sana booddee mootiin mucichi eessa akka jiru iyyaafachuu jalqabanii waan singaramu keessaa mana kireeffatee naannuma sana keessaa asfaaltii irraa xiqqoo ishee achi qixi kan inni kireeffatee jiraachaa jiru jechuudha.
miilumarree hajiin fageeffannee tarii eessatti na beekanii maaltu na qabaa difratii akkana nama yeroo kana keessa namni bineensatti jijjiirameera jechuudha bakka. Gara jabummaan namaa malit bakka maalla gochuu danda'anii dhugaadha. Dhiigni dhala namaa immoo lafarra hiyyaa jira. Akkuma kaleessa Waaqayyo dubbachaa ture dhiigni Abeelii fi Zakkaariyaas lafaa in iyyataa jira. Kanaafi obboleessi kun egaatii to'annoo poolisii jala oolee ergasii gara manaa geessanii akkamittiin akka ishee ajjeese to'annoo jala godhanii kana yeroo godhu garuu mootiin yeroo to'atanii inni wanta qabu sana wanta ishee jala fudhate sana gurguratee maallaqatti jijjiiratee taa'ee dhugaatii osoo jiruudha jechuudha. Shaashaa jechaatiin jira. Kanaafi reenfi ishee maatiin ishee eenyu akka taate eessaa akka dhufte maalummaa ishee kan beekame hin jirudha jecha jedhamaatii jiru. Asirratti yaadan dubbachuu barbaadu obboloota koo jaallachuu namni kamiyyuu kan jaallatudha. Anis keessan jira waan ta'eef jechuudha. Jaallachuu nama jaallannu sana tokkoffaa namni isin jaallattan suni dhiirri isin hin barbaanne jechuudha. Dhuguma dubbachuu fi karoora keessan irraa isin daangessa. Akkasiin yeroo hundumaayyuu bakka dafiitii kootu sin jedhe taanaan karoora kee itti mattee kaate isaayyuu bultii meeqa keessatti ማለት ማጥናት የሚባል ነገር አለ እኮ ወል ቆራችሁ wanti jedhamu jira bargaa'ila keessatti osoo waliin qolatiin ji'a tokko keessatti onlaayinii irraan baree miti namni gaafa nama biyya saayyuu ta'e ollaa saayyuu ta'e tokko ilma heenyuuti intala heenyuuti eessaadha maaloodha maal qaba maal hin qabne haadha manaa qaba hin qabu wanti beektu tokko hin jiru jechuudha. Ji'a tokko keessatti namni akkamittiin gaa'ela naaf ta'a jireenya naaf ta'a jedhee meeshaa isaa guurratee deema. Obboloota koo shamarranii baay'een keenya karaa kanaan miidhamaa jira. Obboloota koo kaayyoo manaa baataniif tokkoffaa hin dagatina. Maaliifan manaa bahe jedhaati yaadadhaa. Wanta manaa baatan sana hin dagachuuti hin qabdanii jechuudha. Haati keessan abbaan keessan sin eegaa bara. Eenyuma horitti kan sin geggeesse abbaa keessanii haadha keessan haati keessan saffi jettee bara akka bal'istee bari yeroo kamiyyuu yeroo nuti beelofne yeroo nuti waan tokko taane yeroo asii nu dhukkubellee haadha keenyatti kan dhaga'amudha bari akka kiyyachuudha. Kanaafi haati keessan sin eegdi nama biraatiif yaaduu yoo dadhabdan haadha keessaniif yaadaa maatii keessaniif yaadaa lubbuu keessanirraa yoo baatan jechuudha. Akkamittan ani bartii ji'a tokko keessatti bareeni bultii ji'a tokko sana keessatti karaa mana nama tokko dhaqa. Maaliifan mootiin dhaqee itti gala? Maatii keessan biraa kabajaayyuu kan argattan sini dubartiin tokko kabaja kan argattu akkuma siraataanii maatii ofii biraa yoo baatedha jechuudha. Borullee itti gaafatamummaa qabda. Samaanasiif godhamee siraata yoo karaa mana namaa sanaa deemte jechuudha. Har'a garuu namni si gaafatu hin jiru. Ofii keetii lubbuun kee hin bada. Maatiin keessa immoo maal jedhanii eessadha jedhanii gaafachuu hin danda'ani. Maaf jireenya keessan balleessitan? Maaf kaayyoo keessan dagattan? Jaalalli jaamaa yoo ta'e iyyuu yaada Waaqayyoo immoo dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Gaa'ela keessatti bu'uurri inni duraa Waaqayyoodha. Maatiin naa baree firri naa baree amma yeroo baay'ee dhaloonni kan isaan jedhan maatiin koof maatiin isaatiyyuu wal beeku bar jedhan. Garuu Waaqayyo hoo beekaa? Hiriyoota baay'eedhaan wal barsiisuu danda'u. Waaqayyo beekeeraa obboloota koo. Waaqayyo yoo beeke nuuf gaadha jechuudha. Hiriyaa tokko hiriyaa qabachuu kee beekta malee hiriyaa sana wajjiniin hamma dhumaatti dhaabbachuu kee gaafa dhaqxee gaa'ela siraata wajjiniin godhattee mana tokko keessatti galte sana mirkaneeffattaa jechuudha. Maleessaa asitti halaala teessee bultii ji'a tokko keessatti osoo eenyummaa nama sanaa hin barin innis nama akkamiiti gaa'elaaf sii taataanan eenyummaa kee qoratu malee eenyummaa kee sirriitti baru malee amaluma waliiyyuu qoratu malee akkamitti namni ji'a tokko keessatti gara biyyaa gala. Galee hooshii haa ta'u haa galtu. Galee hooshii maalan gochuu qabaa nama sana mana isaatti galuun qabu. Na barbaada yoo ta'e mana isaatti galuun qabu maatii kiyyatu na fide waan ta'eef maatii kiyya biraa hin bahe maatii kiyyatu na gaggeessa waan ta'eef maatii kiyya biratti galee maatii kiyya bira sanaan mootiin bariillee yoo ta'e dhaqee bitti heeruun baqa. Si barbaachise taanaan jechuudha. Garuu dubartii tokko kabaja kan argattu yoo siraatumaan ta'e yoo maatiin ishee itti gammadee gaggeessedha.
Yoo maatiin keenya nutti gammadee gaa'ela sana nuuf eebbise nutillee boruun keenya nuuf tola waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboloota koo yeroo baay'ee hin gorfama, viidiyoon hin hojjetama, garuu nuti achuma jirra. Maali jijjiiramuu hin dandeenyu? Bakka ofii keetiif kan ta'us akkamitti akka hojjettee dadhabdee fiddi dafqa keessis beekta. Akkamittiin akka ciniinnannee sa'aatii 24 dhaabbannee hojjennu beekna. Isa dafqa isheetitti nafne jaalattee mootiin jaalalli ishee sun jireenya naaf ta'a jettee jireenya isheetitti naaf. Soo maaliif of eeggachuu dadhabna? Bakki Waaqayyoon garmalee eeggachuu akka hin dandeenye macaafni qulqulluun nuti gooftaa kee garmalee hin eeggatin jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoo ta'ee osoo jiru jechuudha. Garmalee hin eeggan ofii keenya dhaqnee allayyaa keessa obbuusnee raawwannee Waaqayyo maaf akkas nu goote jechuu hin dandeenyu. Waaqayyo kan nu gargaaruu danda'u waan tokko ofii keenya jalqabne achi keessa ati jirtaa yoo ati jiraatte malee miila koo hin kaasu jechuu qabdu. Museen ikkoo saba Israa'eliin gaafa fuudhee bahu yoo ati wajjin hin baate malee ani kophaa koo hin bahu. Kanaaf obboloota koo wantoota kanarraa of eeggannoo yoo goone gaariidha. Bakka namni nuuf yaadu hin jiru ofii keenyaa fi of ta'uu baruu qabna jechuudha. Ani ofii kootiif gaala kabajallee argachuu kan hin danda'u yoo maatii kootirraan naa ta'e jenneetoo wanta kanaaf of eeggannoo haa goonu isiniin jechuun jaaladha. Egaa lubbuu ishee du'ee jira. Maatiin isheetis amma yoonatti intalli keenya biyya alaa jirte jedhanii eegan malee intalli keenya duutee reenfi ishee akkasiidha jedhanii wanti eegan hin jiru jechuudha. Kanaaf piliis of eeggannoo godhaa isiniin jechuun jaaladha. Wanta maatiin keessa isinii eebbise isinii wayya. Waaqayyo kan beeke maatiin keessan kan isinii eebbise isin gaggeesse isiniif wayya jechuudha. Gaa'elli keessan. Kanaaf dhiirri immoo sin jammar deddeefi qootu maaloo gubadheen jaalala keetti sin jira taanaan dhiira sana shakkaatii adeemee jechuudha. Kaayyoo keetirraa si danqa taanaan akka baqa siif yaadu kaayyoo kee sana bira ga'e baqa galma yaaddee sana bira ga'e baqa ati boru kan qooti sin jedhee siif yaada taanaan dhiirri sun ergixanyaa kan keeti. Garuu kaayyoo keetirraa si ittisee karoora keetirraa si ittisee akka kanatti deemsa kee karaatti hambisa taanaan dhiirri sun faayidaadhaaf si barbaade. Dhiirri dhugaadhaan si jaalate karaatti si hambisuun barbaade. Yoomuma barbaade iyyuu mucaan kun lubbuu ishii baasuu baate osoo ishii barbaada ta'e lubbuu ishii baasuu baate qabeenyuma ishii irraa fudhate yookaan waan tokko godhee biraa deemee gaatee ture jechuudha. Argitanii? Kanaaf Waaqayyo wanta akkasii nuun oolchu. Jawaadhaa Waaqayyoon kadhadhaa gaa'ela keessan keessatti bu'uurri inni jalqabaa Waaqayyo waan ta'eef isiniin jira. Gooftaan isin haa eebbisu. Viidiyoon guyyaa irraa kana fakkaata.